Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك عليكم بارك الله عليكما وجمع بينكما. مبروك ألف ألف مرة مبروك ألف ألف مرة مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel يا جلت أرقمتن ويلكام الشمار كفوني وندكسنو على في كساتك قد أمانتي كتها غند أسون جنة baga jiraatanii hordoftoota kiyyaa nageenya kiyya qilleensarraan isin haa qaqqabu. Hunduma keessanuu baga jiraatanii baga eeggamtanii isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni hanga mana hordoftan hedduu tokko naaf galatoomaa. Warroonni haarawaa taatan immoo weelkaam baga gamna gara YouTube channel kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira. Maatii YouTube channel kanaa ta'aa itti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni dura immoo like share gochuun dagatinaa. Baga yoona eedanii. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kanarraa waa'ee Ustaaz Sa'ad Alii Baalee namni hin beekne jiru miidiyaa irraa jechuudha. Ustaaz Sa'id Alii baay'ee cidha isaanii guyyaa kaleessaa haala gammachuu haala bareedaa ta'een dabarsanii jiranii guyyaa cidha isaanii maashaallah 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 mabruuk 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 mabruuk. Baga geessanii guyyaa cidha keessanii guyyaa gammachuu keessanii baga ittiin geettanii misirroon lamaan baga gammaddanii guyyaa gammachuu keessanii nus isinii gammannee jirra. Baarakallah aleykuma wajama'a beeynakumaa. مبروك مبروك ألف ألف مرة مبروك مبروك ألف ألف مرة. baga gammaddan baga gammaddan baga gammaddan baga geettan horaa bulaa wajjiniin turaa arrii filadhaa wajjiniin dulloomaa hanga isa dhumaa wajjiniin jiraadhaa horaa dagaagaa ilmaan gaggaarii akka keessanii dhaaltuu ambiyootaa rabbi isinirraa haa baasu ilmaan akka keessanii baga geettanii ulamaa'in guyyaa cidha keessanii baga gammaddanii misirroon lamaan wajjiniin horaa bulaa wajjiniin dulloomaa arrii wajjiin filadhaa isiniin jenne maashaallah tabaarakallah maashaallah tabaarakallah. Baga geessanii guyyaa cidha keessanii guyyaa gammachuu keessanii guyyaa gammachuu isa lammataa. Gammachuun tokko ilmi namaa yeroo dhalatu gammachuun lammataa yeroo guyyaa cidha ofiiti. Alhamdulillahi baga gammaddanii baga geettanii misirroon lamaan baga guyyaa cidha keessanii gammachuu kana itti geettanii wal argattanii baga wal simattanii. Ustaaz Sa'id Alii Baalee mabruuk mabruuk isiniin jenne ألف ألف مرة baga gammaddanii mabruuk mabruuk isiniin jenne ألف مرة. Cidha keessan cidha gammachuu gaa'illi keessan gaa'ila gammachuu hanga isa dhumaa wajjiniin turtanii jireenya keessan simattan rabbi isiniif haa taasisu. Baga gammaddanii nutis isinii gammannee jirra. Baga gammaddanii baga guyyaa har'aa gammachuu keessan kana ittiin geettanii guyyaa cidha keessanii guyyaa faaya keessanii baga wal argattanii misirroon lamaani maashaallah tabaarakallah horaa dagaagaa horaa dachaa horaa bulaa umrii dheertuu jiruu bareedduu dagaagaa jireenyi keessan jireenya gammachuu jireenya bal'inaa jireenya mi'aawaa jireenya isa hanga dhumaa wajjiniin jiraadhaa. maashaallah maashaallah isinirraa jenne maashaallah mabruuk mabruuk isinirraa jenne akkuma isin jettanii baarakallah aleykuma wajama'a beeynakumaa bilkhayr isiniin. Guyyaan cidhaa guyyaa gammachuu guyyaa kaleessaa sirna gaa'ilaa Ustaaz Sa'id Alii Baalee cidha isaanii haala bareedaa haala gammachuu nama gammachiisu kanaan dabarsanii jiranii maashaallah tabaarakallah baay'ee namatti tola.
Viidiyoon kee kaarraa waa'ee ustaazaa keenyaa Ustaaz Alii Baalee cidha gammachuu guyyaa kaleessaa haala kanaan dabarsanii jiranii. Maashaa Allah tabaarakallah, hedduu tokko namatti tola. Maashaa Allah tabaarakallah, horaa bulaa jedhee jiraanii dachaan horaa bulaa. Rabbiin jiru keessan jiru bareedduu jiru mi'aawaa jiru ibaadaa jiru waa hundaan sifataa rabbi isiniif haa godhu. Jireenya keessan jireenya mi'aa jiraanna barakaa jireenya keessan hundi isiniif haa tolu jenna. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kaarraa kawaayee Ustaaz Saad Alii Baalee kana fakkaata. Viidiyoon kiyya hundi keessanuu du'aayii godhaa nama maraafuu. Isinillee horran gahin guyyaa kana rabbi isin haa ga'u. Warra of dura yaaddanillee rabbi karoora keessan galmaan isiniif haa ga'u. Namaaf gammadee guyyaa isallee rabbiin akkasuma guyyaa isaa gammachuu taasisaa fi kanamaa guutuu rabbumaa hundi keessanuu namni tokko yoo galma ga'e maashaallah tabarakallah mabruuk alaykum wa jama'a bainakum barakallah alaykum jedha. Guyyaa keessanillee rabbi guyyaa barakallah alaykum wa jama'a bainakum jedhee namni martirraa gammadu isiniif haa taasisu. Inshallah humni isin dhoorgellee kakaroora itti yaaddanillee rabbi haajaa muraada keessan isinii haa guutu. Guyyaa gammachuu isa lammataa kana rabbi nama hundaa ittiin haa ga'u. Namni martuu guyyaa gammachuu lammataa kana inuma fedha. Tokko humna dhabeetiniin waan ittiin guyyaa san gammadee oolu dhaba. Inshallah rabbiin muraada isiniif haa guutu. Rizqiin niyyannee isiniif haa banu. Guyyaa gammachuu keessanii akkasuma san ibaadaa jiru waa hunda haajaa muraada keessan rabbi isinii guutee guyyaa gammachuu kana isinillee isin haa simachiisu. Horra osoo ittiin gahin yaaddanii sababa humna dhabaatiif haftanillee rabbiin haajaa muraada keessan guutee guyyaa gammachuu kana ittiin isin haa ga'u. Haajaa muraada isiniif haa guutu. Ka karoora jira rabbi karoora isaa haa guutu fi ka itti qophaa'e haajaan isaa haa milkaa'u. Hunduma keessanuu hordoftoota kiyya haajaa muraadni keessan haa guutam. Horroo tana jaalattanii viidiyoo kiyya daawwattanii koomantii bareeda barreessitanii yaada bareeda naaf kennitanii fi ammallee koomantii keessan barreessaa. Yaada keessan waan barbaadan barreessaa. Yaada keessan immoo isiniif deebisuuf qophiidha. Inshaallah rabbiin hunduma keessanuu haajaa muraada keessan isiniif haa guutu. Isinillee karoora keessan gammachuu keessan rabbiin homa kamuu sirna bichaa osoo hin taane jireenya keessan homa kamuu jireenya bareedaa jireenya rahaa jireenya gammachuu rabbi isiniif haa taasisu. Waa hunda rabbi haajaa gammachuu isiniif haa godhu jechuudha. Jireenyi hundi gammachuu jiruun teessan ibaadaa dalagatallee ka hojii dhabillee rabbi hojii haa qanna'u. Ka jaartiin qabne rabbi jaartii itti haa fuudhu. Ka humna dhabillee rabbi rahmaanii bal'isee isinitti haa kennu. Haajaa muraada keessan isinii haa guutu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Yaada keessan barreessuun dagatinaa. Akkasuma namoota yaada garaagaraa naaf dhiyeessitanii koomantii kiyya jalatti naaf barreessitanii yaada keessanillee ni deebisaa isinirraa tura malee yaada keessan jecha keessan koomantii keessan dubbisa dhabeeti miti jechuudha. Maaliif viidiyoon isiniif deebisutu irra filatamaadha jechuudha. Ka of duratti waa gaafatuuf deemullee ka gaafatellee ka gaafatuuf barbaadullee achuma keessaa deebii argata. Inshallah anillee kanaafi viidiyoo kiyyoo isinitti like share subscribe godhaa. Haga viidiyoo biraa qabadhee isiniif deebi'utti turtii gaarii waan hanga xumuraana dhaggeeffattaniif hedduu naaf galatoomna. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.